Toota chaanalii Akoo English with Oromic akkam nagaa qabdu jirtu abbaa jiraattan. Mee gaaffiiwwan sadaan kanneen shaakalaatii deebiisaa isin gaafadha. Choose the correct option jedha. Gaaffiin kunniin gaaffii waa'ee model verb irratti kan xiyyeeffate. Kanaaf mee gaaffiin kunniin deebiisaa koomentirratti barbaada. Tokkoffaa. You dash bring your umbrella today. You dash or you blank space bring your umbrella today. It is going to rain. It is going to rain. Himni kuni akkuma isin agartan filannoo qaba. A mastaa, B maayitaa, C kaantaa, and D shuutaa jechuudha. Kanaaf filannoo afran kana keessa deebii sirrii ka ta'u isa kami? Deebisaa koomentirratti barbaada jechuudha. Gaaffii lamaffaan I dash swim very well when I was a child. I dash swim very well when I was a child. A can, B could, C must, and D may. Alright, gaaffii sadaffaan dash you help me with this math problem? Dash you help me with this math problem? A could, B might, C must, D should. D should. Dhiibbaan kanneen sadaan sirriitti na shaakalaati. Deebii isaatiin ammoo walitti deebina sababa isaa wajjin jechuudha. And this all. Have a nice time. Kunis gaaffiin kunneen shaakaliidhaaf yoo kan sirriitti mul'atu taate haala kanaan gaaffiiwwan 5 4 yeroo taanu isinii qopheessa. Nagannaa tura. Fayyaa keessa jiraadhaa. Bye bye.